Du'a shamarree Qananii Addunyaa wal qabatee kan shakkame weellisaa Andu'aalem Gosaa har'aa beellama mana murtii qabatee bu'uura godhachuun ganama har'aa mana murtiitti irra deebi'uun dhiyaateera. Dhimmicha ilaalaa kan jiru manni murtii federaalaa jalqabaa ramaddii araadatti dhaddachaa beellamaa yeroo tokkoffaa dhaddachaa har'a taa'een ajajaawwan garaagaraa dabarseera. Manni murtichaa dhaddachaa wiixata kaleessaa eebila 7/2025 taa'een yaada poolisii fi abukaattoo shakkamaa erga dhageeffateen booda ajaja kennuuf har'atti beellama qabatee ture. Haaluma kanaan manni murtichaa poolisiin guyyoota beellamaa darban keessatti jecha ragaalee namoota akkasumas ragaalee sanadaa walitti qabuu himatee ture. Kana malees dhimmichi yeroo qorannoo gahaa kan barbaadudha kan jedhe manni murtichaa bitootessa 29 akka lakkoofsa Itoophiyaatti irraa eegalee kan lakkaawwamu guyyoota qorannoo dabalataa 10 hayyameera. Haaluma kanaan beellamni itti aanu eebila 9 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ta'uun beekameera. Miidiyaaleen tokko tokko yaadannoo yookaan diyaarii Qananii Addunyaa wal qabatee waan dhaddachaa keessatti hin dubbatamin gabaasaniiru jechuun abukaattoon weellisaa Andu'aalem Gosaa mana murtiittis iyyataniiru. Abukaattoon shakkamaa odeeffannoon sobaa tamsa'ees abukaattoon shakkamaa yaadannoo guyyuu yookaan diyaarii miidhamtuu harka koo jira jedhaniiru kan jedhu yoo ta'u, miidiyaan Addis Istaandaard Afaan Oromoo maqaa dhaamuun komiin kan dhiyeeffatame yoo ta'u, abukaattoon manni murtichaa akeekkachiisuu fi tarkaanfii fudhachuu akka qabus gaafataniiru. Kana malees yaadannoon guyyuu miidhamtuu harka koo seenee hin beeku kan jedhan abukaattoon Andu'aalem harka poolisii jira kan jedhan abukaattoon shakkamaa qabiyyee yaadannichaa maatii shakkamaa irraa hubachuus himaniiru. Manni murtichaa gulaalaa miidiyaa Addis Istaandaard dhaddachatti waamuun kan gaafate yommuu ta'u, gulaalichi miidichaa abukaattoo waliin erga haasa'anii booda gabaasa hojjetamee ture sirreessus dubbateera. Manni murtichaas yaada hojjeta miidichaa erga dhaggeeffateen booda miidichi gabaasa akka sirreessu jechuun ajaja dabarseera. Manni murtichaa dhaddachaa kaleessa taa'een miidiyaaleen gabaasa sirrii fi madaalawaa ta'e qofa akka gabaasan akeekkachiisuunis ni yaadatama. Shakkamaa yaadannoo guyyuu yookaan diyaarii miidhamtuu harka koo jira jedhaniiru kan jedhu yoo ta'u, miidiyaan Addis Istaandaard Afaan Oromoo maqaa dhaamuun komiin kan dhiyeeffatame yoo ta'u, abukaattoon manni murtichaa akeekkachiisuu fi tarkaanfii fudhachuu akka qabus gaafataniiru. Kana malees yaadannoon guyyuu miidhamtuu harka koo seenee hin beeku kan jedhan abukaattoon Andu'aalem harka poolisii jira kan jedhan abukaattoon shakkamaa qabiyyee yaadannichaa maatii shakkamaa irraa hubachuus himaniiru. Manni murtichaa gulaalaa miidiyaa Addis Istaandaard dhaddachatti waamuun kan gaafate yommuu ta'u, gulaalichi miidichaa abukaattoo waliin erga haasa'anii booda gabaasa hojjetamee ture sirreessus dubbateera. Manni murtichaas yaada hojjeta miidichaa erga dhaggeeffateen booda miidichi gabaasa akka sirreessu jechuun ajaja dabarseera. Manni murtichaa dhaddachaa kaleessa taa'een miidiyaaleen gabaasa sirrii fi madaalawaa ta'e qofa akka gabaasan akeekkachiisuunis ni yaadatama. Shamarree Qananii Addunyaa bitootessa 1 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2017 mana jireenya ishee gamoo 5ffaarraa kufuun lubbuun ishee akka darbe gabaasuun keenya ni yaadatama jechuun BBC'n gabaaseera.